Assalaamu alaikum warahmatullahi akkam nagaa jirtanii kun sagantaa gaafiif deebiitii garee torbaffaa fi saddeetaffaa gara fuulduraatti gaafiif deebii wal dorgomsiisuu yaada qaba. Kanaafuu har'a fakkeenya isin agarsiisa. Isin barattoonni itti qophootanii namoonni shan garee saddeetaffaarraa namoonni shan garee torbaffaarraa of qopheessitanii gaafii akka guyyaa har'aa barattootaaf dhiyeessu kanarratti hirmaattanii jecha. Kanaafuu gara gaafiif deebii tokkoo fi lama kana keessaa filadhu. Tokko moo lama? Lamaffaadha. Hombiya wani yaala. Okay. Gaafii lammaffaa keessa jiru gaafii hawaasummaati. Tokkoffaan uummanni Oromoo Oromiyaa yookaan Itoophiyaan ala biyya eessa jedhamu keessa jiraata? Finfinnee. Hayyee Finfinneen gaafiyyuma Itoophiyaa keessaa tokko waan ta'eef. Hayyee haadha hayyaati. Jirumoo? Ameerikaa. Minnesota. Zeene yaali meeti? Yaaliitii gara Makkiyaa darba. Ubii dira baay'ata. Hayyee Makkiyaa. Raafadhee maqaasa. Hayyee rakkoon qabu Oromoon anatu isinii deebisa. Keeniyaa keessas Oromoon Keeniyaan jira jecha. Nageenin badhaadha. Yooyyaa. Amale yooyyaa. Bookaa ko baaktanii. Horiin bookaa iraaffee. Tokkoffaadha moo lammaffaa? Tokkoffaa. Okay, gaafiin tokkoffaa gaafii amantiiti. Maqaan Makkatal Mukarramaa jechaadha. Makkaan ala maqaa sadii hiyyaami yoo. Katul Mukarramaa fi Mulquraa. Aywa. Mulquraa. Fathul Makka. Fathul Makka. Toiba beetaati yoo beete yaali gara Zeeneetiin darba. Hijiraadha. Hijiraan miti Zeeneetis. Hayyee Makiyyaan hayaaltuuti. Hayyee anatu isinii magaatii hin beekne waan taataniif haadhi hayaat tokko deebifatteetti Ummul Quraa jedhama sirriidha. Akkasuma immoo Bakkaallee ni jedhama. Makkatal Mukarramaa Bakkaa ni jedhama Bakkaa. Bakka. Kamu balas mambeebuuti. Akkasuma immoo namni bakka keessa taa'ee maqaa makkaa walitti wallaalatan maal dhamma kun barnoota beekaa yaa baranni gaamma. amma gaafiin Zeeneedha. Zeefii lammaffaa gaafii tokkoffaa deebi'eera waan ta'eef gaafii lammaffaa sooba yookaan dhugaa jettee deebistaa jecha tanuma lammaan keessaa magaalaa Shaashamannee magaalaa godina Arsii Bahaatii jedha. Dhugaa moo soba? Dhugaa. Hayyee magaalaa Shaashamannee Arsii Bahaa osoo hin taane magaalaa Arsii godina Arsii Lixaatii. Kanaafuu gaafiin soba ta'aa jecha. Makkiyaa. Aywa. Keetii tokkoffaa moo lammaffaa? Tokkoffaa. Okay, tokkoffaa. Isumallee barachuun wayyaa ga'u wallaales nutti himani. Hayyee. Gaafiin tokkoffaa keessaa gaafiin tokkoffaa deebi'eera waan ta'eef gaafii tokkoffaa jala jiru ka lammaffaa masjiidni Aqsaa magaalaa kamitti argama yookaan eenyu jedhama magaalaan sun? Masjiida eessa? Masjiida Aqsaa yookaan qiblaa duraa jechaadha ka harama dura ture. Aqsaa. Madiinaa miti. Madiinaadha. Makka Islaamiitiisa. Makkallee miti. Hayyee warri kan hayaalaniiti. Xooybaarraa eegalarre jalqaba xooybaa jirta. Xooybaa beekta? Madiinaadha. Madiinaa miti. Hayyaatitti daraba. Takka yaalaa. Masjiida. Biyyi Falastiinii garuma magaalicha hin beeku. Biyya Falastiin keessatti argama sirriidha. Magaalicha gaafiin ture. Gaafiin keessanii garuu kun bakka isaadhaa irraanfadhe argeen turuuti. Qudusii jedhama. Afaan warri Arabaa keessatti. Magaalaa Qudusii jedhama yaani. Magaalaa sun Qudusii jedhama. Warri biyya Arabaa kana keessaa gara amma Ameerikaa fi gara biyya keenya kanatti Yerusaalem jedhamee beekama magaalaa sun. Magaaluma takkanni. Yerusaalem. Amaroonni Yerusaalem jecha maqaa Yerusaalem baafatanii bara. Yerusaalem jechuun isaanii sun magaaluma masjiidii Aqsaa keessatti argamu. Isaanillee amantiin kiristaanaa Iisaan achitti waan biyya sanii waan dhalateef bakka Iisaan itti dhalate waan ta'eef biyya isaan keessatti masjiida kiristaanaa qaban ka
akkuma يا keenya ربي هون وبرمده موتي عالمها إلى نمني أكاس الحبين الأيوب توكيتش ما نبما وسوء إسلام نجرو مزيد أكسها يهودا وقنمها يا ربي هون وبرمده موتي عالمها إلى نمني أكا خالد بن وليد توكيتش ما نبما وسوء إسلام نجرو مزيد أكسها يهودا وقنمها أمرين ججبات ربي نود بمه إلهي كيه بي فلسطين ركت الكني قيائنية أمني أفان قبت برمدو بلايكيه يرو أكنا رسلا ويا أسودون دبره تكنا ككنا تاريك الرتل نقره الأقصى هو قبلتنا الأولى الأقصى هو مسجدنا فانصر لنا يا ربي ليس لنا إله سواك يا ربنا masjiida aqsaa irratti warri muslimaa warri kiristaanaa warri yahudaa irratti wal lolan irratti wal dorgoman ni qabatan. Salahaddiin al-Ayyuubii rahimahullah irra deebiin lolee masjiid al-Aqsaa bilisa baasee ture. Garuu irra deebi'anii amma immoo warri yahudaa magaalaa san qabatee jira. Biyya sana illee Israa'el jedhanii moggaasanii jiran. La'anahullah masjiidi aqsaa yeroo ammaa kanatti harka yahudaa jira أنا السكر زلال عالتطرين فيك موتنا وجلا وسايتان النفر ويتشكين بربنا سمتو شان زوي للبيبي كدينو يا ركاش جوعي يا قصار يا قصار يا قصار يا قصار gaafii tokkoffaadha. Hayyee gaafii tokkoffaa gaafii lammaffaa deebi'ee jira waan ta'eef gaafii sadaffaatu jira. Gaafii tokkoffaa jala jechaadha. Akkana jedha gaafii ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka lakkoofsa hijiraatti bara kam gara Madiinaa godaananii jedha. Hayyee asumas ni deebisa waan siniin jedheeruufu baruma hijiraan jalqabni lakkoofsi hijiraa godaansa isaanii sanirraa eegale. Gaafii lammaffaa jalatti gaafiin lama deebi'eera waan ta'eef gaafii sadaffaarra geenyeerra magaalaan guddoo yookiin teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Adaamaadhaa jedha. Dhugaa yookaan soba jettee deebista? Dhugaa. Hayyee magaalaan guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneedha. Kanaafuu soba ta'aa jecha. Zeene. Ani lammaffaa. Lammaffaa gaafii hawaasummaati. Lammaffaan gaati. Magaalaan Dirre Dawaa federaala jalatti hin buluu jedha. Soba yookaan dhugaa jettee deebita? Soba. Soba sirrii argatteetta. Makkeeyyaa Mustafaa hayyee gaafii tokkoffaa fi lammaffaa keessaa filadhuuti hin xumurra. Tokko. Hayyee gaafii tokkoffaa jalatti tokko deebi'ee lama deebi'ee sadi deebi'ee afuraffaarra geenyeerra waan ta'eef suuratul fiil waa'ee qissaa yookaan seenaa maalirraa dubbata? Fir'aa'oon. Hayyee Fir'aa'oon miti siin deebisaa. Waa'ee qissaa nama Abrahaa jedhamu takka. Innillee biyya Habashaarraa ka'ee Kaabaa jigsuudhaaf gara biyya duraa mootummaa Yaman ture. Yaman weeraree akka bushaa jiruun Kaabaa jigsuuf gara biyya Suudii kana dhufee jechaadha. Warri Arabaa taaboot ijaaree ture
Yaman keessatti Yaman santaaboo san jalaa dhooyinaan warri Arabaa kun hijaa isaanii Kaabaa jigsa jedheeti dhufe arba qabatee Kaabaa jigsuu isaa dhufe rabbiin immoo dhakaa jahannamaa shimbiirrootti ergee jechaadha. Xayraan abaabila jechuun xiira jechuunis shimbiirroodha akkuma beektu fatawaa hiikaa isaas himuuf miti. Haa ta'uutii waa'ee qissaa nama Habashaa nama badaa Kaabaa jigsuuf gara haramaa deemee rabbiin ibidda jahannamiin dhakaa jahannamiin ummata saffixarraa haasahaa jechaadha suuratul fiil. Biyya namaa dhaqee cabsee gabroonfatee Yaman gabroonfachuun san isa hanqatee Kaabaas dhaqeen cabsa je'ee karoorfatee waraana jaatama qopheeffatee arba kudha sadii lolaalee injifatee irra guddaa arba tokkoofiif yaabbatee qe'ee Yaman sehee tani mi'eeffatee isaaf irra wayyaa silaan adabatee waan rabbii belleessuhu dandayan humnaanii waan saabira jiraattin dhiisu abbaanii ni dhageessan gana atti buuti balaanii laga tokko gayan osuma deemanii jidduu minaatii fi Muzdalifaa jani achi geenyaan deemu didee ciise arbinii hijaaratan sijjiil dhagaa jahannamaa shimbirroon gurrattee dhufte lama karra barreeffamee jiru maqaan nama dhagaa hunda maqaan irra barreeffama haadha muuqa maqaasaa qaburra buufama mataarra bubuufnaan olchichire marrimaan waraanni zaalimaa achitti khaatimahee arraas warri diinin loluu akkasuma انتهى يا غيه عزما ديس مودي ربه يا ربي نزرين لقبين